Ayyee shamaa kam jirtu hordoftoota kabajamtoota OTS Elsay channel hundumti keessa nagaa keessanii ani nagaa kiyyaa waaqayyo na galatu kunoo arras wanta isin fayyada isin gargaara isinitti tola jedhee wanta yaade wanta bareedaa tokkoon isiniif qabadhee dhufe arragaa wanti irra isinitti agarsiisuudhaaf qabadhee dhufes immoo suuraa keessan gara mana stuudiyoo foto osoo hin deemini akkaataa itti haala bareedaa ta'een suuraa keessan yookiin foto keessanii editii godhachuu dandeessan isinitti agarsiisaa jechuudha daawwattoota tiyya. Egaan akkaataa itti suuraa keessan edit kan godhachuu dandeessan kan jedhu kutaa tokkoffaa yookiin part 1 isaa guyyaa har'aadha jechuudha. Kutaa lamaffaa sadaffaa afuraffaa jedheetan itti fufee isin barsiisa. Garuu gaa maaliif dheersitee akkasitti maaf barsiisteettanii yaaduun ni maltu ta'a. Sababiin isaa applicationii maqaan isaa PSRT kan jedhamu jira jechuudha. PSRT baay'een keessan beekuu ni dandeessu jechuudha. PSRT kanatti fayyadamnee gaa wantoota baay'ee hojjechuuti ni dandeenya jechuudha. Baay'een keessanii galtanii illee cheekii gochuu ni dandeessu jechuudha. Wanta PSRT'n hojjechuu danda'u wantoota baay'eedha jechuudha. Kanaaf wanta hunda isaa iddoo tokkotti har'a isinitti agarsiisuudha. Waan hin mijannee fi party to party siree dheetan isinitti agarsiisa. Har'a garuu wantoota barbaachisoo ta'anii kan sirriitti isin gargaara kan sirriitti isin fayyadan keessaa calalee wanta bareedaa lama sadii isinitti agarsiisa jechuudha. Wanti har'a isinitti agarsiisuufis fakkeenya backgroundii keessan akkaataa itti gederachuutii dandeessanii backgroundii keessan jechuudha. Suuraa kabirrattiyyuu suuraa iddoo barbaadan keessaa kuttanii baastanii ergi kuttanii baastaniin booda immoo backgroundii suuraa sana akkaataa itti bareechuu dandeessanii kana qofaa miti fuulaa fi ismuuzii garaagaraa akkaataa itti gootanii wantoota baay'eetu jira suuraan tokko akka inni bareedee mul'atu ta'uudhaaf jechuudha. Kana qofaa miti editii garaagaraa suuraa keessan irratti wantoota daddabalamuu qaban wantoota baay'ee akkaataa itti daddabalatan akkaataa itti babbareechatan waan baay'ee isinitti agarsiisa. Sirriitti na hordoftu isteeppii kiyya sirriitti hordofuu qabdu jechuudha. Yeroo wanta akkasii isinitti agarsiisu kanaaf egaa baay'ee salphaa tokkodha na hordoftanii naani yeroo taanillee kan kana caalaa babbareedu wantoota gaggaarii isinitti agarsiisa. Garuu fedha keessan ilaala jechuudha. Dura baay'ina namaa fi fedha keessan erga ilaalee booda haala bareedaa ta'een wantoota ajaa'ibaa suuraa irratti akkaataa itti faranjoonni bareechatanii hojjetaa jiranitti nullee hojjechuu bareechachuu akkaataa itti dandeenyu isinitti agarsiisa. Kanaaf hanga xumuraatti na hordofaa isiniin jedha. Bilbiluma keessan qofaa irratti jechuudha. Kan hunda isaa kan isin raawwattanii bilbila qofaa qabaachuu qabdu jechuudha. Bilbila smartphone ta'ee qabaataniinaan homaa waa tokko wanti isin rakkisu tokko hin jiru jechuudha. Xiqqoo sheenaasaa isinitti baay'ee dhiifama. Viidiyoo kana immoo hundumti keessan iyyuu amma like share gochuudhaan na deeggaraan isiniin jedha. Baay'een keessan like osoo hin godhin ba'aa jirtu waan ta'eef like osoo gootanii baay'ee na jajjabeessitu baay'ee natti tolan isin jedha. Like godhaa xiqqoo sheenaasaa isinitti baay'isuuf dhiifama. Amma gara viidiyochaatti isin dabala. Okay, kun hordoftoota tiyya walitti deebineeti jirra. Egaan applicationii tokko qofaatu isin barbaachisa isiniin jedheera. Applicationii kun egaa PSRT jedhamti jechuudha. Play Store keessatti argamti jechuudha. Maqaa isaa kun akkuma screen irraa argaa jirtanii PSRT kan jedhu kana Play Store keessaa buufachuutii qabdu jechuudha. Applicationii kun wantoota hedduu hojjeta jechuudha. Wantoota baay'ee hojjechuutii danda'a. Wantoota amazing ta'an wantoota gurguddaa hojjechuutii ni danda'a jechuudha. Hordoftoota tiyya kanaaf buufadhaa itti fayyadamaan isiniin jedha. Amma egaa jalqaba irratti suuraa isan editii godheen isinitti agarsiisa. Isa original illee isinitti nan agarsiisa jechuudha. Amma fakkeenyaaf suuraan kun isa originala jechuudha. Har'a kana irrattidha kan inni isinitti agarsiisu. Suuraa kana akkuma ilaaltanii backgroundiin isaa homaa waa tokko hin bareedu jechuudha. Background jechuun kun dudduuba isaa kana jechuudha. Dudduuba isaa kana akkaataa itti gara kan biraatti gedderta isinitti agarsiisa. Suuraa kana agartaniitu jedheeti yaada. Amma gara boodaa deebi'ee garan itti geddereen isinitti agarsiisa jechuudha. Gara kana amma fakkeenyaaf suuraacha fuudhee iddoo kana irratti geddereetiin jira jechuudha. Suuraa kana akkuma ilaaltanii backgroundiin isaa kan biraatii ture amma garuu gara kanaatti gedderemeetii jira jechuudha. Kanaaf egaa isa marra kanatu baay'ee bareeda jechuudha. Suuraa kun baay'ee bareedu yoo dhiise iyyuu background isaa amma tokko naaf gedderamee fooyyeetii jira jechuudha. Garuu kan kana caalaa babbareedu wantoota hedduu wantoota ciccimoo hojjechuutii hin dandeenya waan ta'eef sirriitti isteeppii kiyya hordofaa wantoota baay'een isinitti agarsiisa. Paartii ittaanu keessatti wantoota baay'ee waliin ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Suurichi kana ture gara ammaatti kan gedderame jechuudha. Hordoftoota amma jalqaba irratti hin jalqabna jechuudha. Applicationii kana akka buufatanii ergi install gootanii open ni gootu. Applicationii kun internetii tokko hin barbaadu jechuudha. Offlineidha kan inni hojjetu. Saniin booda bifa kanaatiin ergi isiniif banee allow ka jettu cuqaastanii bukkee dabartu isinii amma isan suuraan editii godhachuu barbaadu wanti si gochuu qabdan jechuudha. Suuraa editii godhachuu barbaadan sana akka applicationii kana keessa seentaniini kunoo ishee kanarra see all kan jettu kana jira jechuudha. Ishee kanarra al tokkootiif cuqaastu jechuudha. Ishee kana akka cuqaastaniini wanti isin argattanii xiqqoo ishee gadi siqtu jechuudha. Suuraa filattan sana irratti gadi siqtu. Amma fakkeenyaaf suuraa an editii godhachuudhaatii barbaade jechuudha. Kunoo gajjellaatii kana jira jechuudha.
kunootti argadheetiin jira kunoo isa kanaa jechuudha kunoo akka kanatti innaas al tokko ofitti cuqaastanii bifa kanaatiin gara kanaa isin erge jechuudha ergi inni gara kanaa isin fidee booda amma yeroo jalqabaatii fi background akkaataa itti irraa kaastan haala salphaa ta'eetiin isin itti agarsiisa jechuudha background footoo tokko gedderuudhaaf yookiin dugda duuba footoo sanaa gara kabiraatti gedderuudhaaf wanti isin gootanii iddoo kana irratti jechuudha cut out kan jettu jirti hordoftoota tiyya cut out kana ishee kana cuqaastu jechuudha cut out kana innaas hin cuqaastanii wanti inni isinii fidu jechuudha bifa kanaatiin ishee kana erga agartanii booda wanti isin gochuu qabdanii suuraa keessan lafa irratti kuttuu barbaadan sanarra irra deemsistu jechuudha akka kanaatti hordoftoota tiyya akka margaa jirtan kanaatti irra deemsistu jechuudha saniin booda amma yoo gidduutti dogoggortanii yoo wanti isin gochuu qabdanii gubbaa kanarra mallattoo xiyyaa gara booda deebistu kana ni jirti ishee kana cuqaastanii gara booda deebuu qofaadha amma akkuma margaa jirtanii irraanaaf ga'eetii jira jechuudha amma kana kutuudhaaf egaa wanti hin godhu lafan kutuutii barbaade nan irran sarara jechuudha kanatti bifa kanaatiin irrattiin sarara jechuudha hordoftoota tiyya ergi bifa kanaatiin irratti sararee wanti inni naaf fidu jechuudha amma kana bifa kanaatiin sararaatiin jira akka kanatti jechuudha kan inni sarartan hordoftoota tiyya amma akkuma argaatii jirtanii naaf sararee fixeetii jira akka sarartanii fixattaniini iddoo kanarra gubbaa kanarra jechuudha mallattoo xiyyaa kan fakkaattu ni jirti ishee kana al tokkoof cuqaastu jechuudha ishee kana akkasin cuqaastaniini xiqqoo ishee ni obsitu achii booda bifa istiikeriitiin isiniif kireetii godha jechuudha amma akkuma argaatii jirtanii suuraa sana background isaa irra naaf kaaseetii jira jechuudha kan isin ittiin beektanii bifa kanaatiin mallattoo ijaa kan fakkaattu goda kanarra ni jirti mallattoo ijaa kanaa innaa isin cuqaastanii bifa kanaatiin lafa kuttaniif dhiistan isinitti agarsiisa jechuudha amma wanti isin gootan jechuudha lafa afe ilaaltanii jechuudha ishee kanaanii irraatii kaastu jechuudha ishee kanaan irraa kaastu ishee kanaan immoo irratti gaddeebistu jechuudha amma irraa kaaseetan isinitti agarsiisa jechuudha bifa kanaatiin akkuma argaa jirtanii irraa lafa afe lafan kaasuutii barbaade irraa kaasaatiin jira jechuudha achii booda iddoo kanaatti amma fakkeenyaaf iddoon kuni xiqqoo ishee kiftatii yookiin wanti ni naaf laatteetii jirti jechuudha waan hin barbaachisneetti duukaa naaf galee jira kana gochuuf egaa gara kanaatti as deebitu jechuudha akkuma argaa jirtanii ishee kanarraa tokkoof cuqaastu achii booda iddoo barbaadan kana gaa balleessuutii ni dandeessu jechuudha akkuma argaa jirtanii an balleessaatiin jira jechuudha bifa kanaatiin ni balleesstu jechuudha hordoftoota tiyya waaw amma naaf badaatii jira amma akkuma argaa jirtanii naaf badeetii jira kanaaf egaa amma seevii godheetan keessaa ba'aa jechuudha seevii gochuuf egaa gubbaa kanarraa akkuma ilaalaati jirtanii kunoo mallattoo seevii kan jettu ni jirti jechuudha seevii kanarraa al tokkootiif cuqaasuu qofadha jechuudha suuraa keessan akka bareechattanii fixxaniini suuraa keessan akka fixxanii seevii kan jettu cuqaasuu qofadha jechuudha iddoo kanarraa xiqqoo ishee haftee jirti waan ta'eef ishee kana akkas gochuudhaan irraa kaastu jechuudha hordoftoota tiyya isiniif galaa jira jedheetii yaada amma gaa waan hundumaa fixneetii jirra seevii goonii keessaa ba'uutii qofaadha jechuudha amma akkuma argaa jirtanii seevii naaf ta'eetii jira jechuudha amma seevii naaf ta'ee jira gara gaalarii kootiitti ol geessuudhaaf ammas gubbaa kanarra mallattoo xiyyaa jirti jechuudha mallattoo xiyyaa kana al tokkoof cuqaastu achii booda seeftuu gaalarii kana iddoo kanarra gaalarii kan jettu jirti gaalarii kana cuqaastu amma akkuma argaa jirtanii seeftuu gaalarii kan jettu naaf fidee jira suuraan kuni gaalarii keessatti seevii naaf ta'ee jira jechuudha gara booda deebi'ee dhaqee yoon ilaale suuraan kun citee ediitii naaf ta'ee waan jiruuf nan argadha jechuudha jalqaba irratti kun akkuma argaa jirtanii bifa kanaatiin ediitii naaf ta'ee jira jechuudha inni bifa kanaatiin gurraacha isiniif kaa'u immoo background isaa gurraachatti waan deebisee isinitti hin fakkaatina istiikerii waan ta'eef background isaa dudduuba godheetii kaa garuu waan kan biraa jala gashuutii ni dandeessu jechuudha amma egaa background suuraa amman ediitii godhee gedderuudhaaf wanti gochuu qabu ammas gara piisaartii kootiitti nan deebi'a jechuudha ergin gara piisaartii kootiitti deebi'ee gubbaa kanarra COL kan jettu jirti COL kana innaa cuqaastanii wanti isin yaaduu qabdan egaa iddoo kanarratti hordoftoota tiyyaa background footoo sanaaf isiniif ta'u jechuudha background suuraa sanaaf filattan as keessaatii gaalarii keessaa filattu jechuudha hordoftoota tiyyaa akka wanta isiniif ta'u filattaniini amma fakkeenyaaf suuraan background koo kanaadhaan isinitti agarsiisuudhaaf fedhee har'a jechuudha kanaaf egaa suuraa sana al tokkoof cuqaastu achi booda amma gara kanaatii isin fide jechuudha amma suuraa an background godhachuu barbaade isa kanadha jennu isinitti agarsiisuudhaaf waan ta'eef jechuudha amma egaa ergiin kana filadhee booda ammas wanti isin gochuu qabdanii jala kanarraa filannootu baay'eetu jira jechuudha hordoftoota tiyyaa jala kanarraa filannoon baay'ee waan jiranii fi xiqqoo ishee garanatti dabartu jechuudha ergi dabartanii addi footoo kan jettu jirti addi footoo kana
kana cuqaastu jechuudha. Addi footoo kana akka cuqaastaniin suuraa isin ediitii godhatanii iddoo kanarratti isiniif fida jechuudha. Amma suuraa kana suuraa isa sila background isaa gurraacha kan fakkaatu jechuudha. Amma kan waliin ediitii goonee kaane al tokkoof isa cuqaastu jechuudha. Achii booda gubbaa kanarra addi kan jettu jirti. By the way suuraa 4-5 wal faana ediitii godhachuu ni dandeessu. Akkuma argaati jirtanii suuraa amma barbaadanii daddabaluutii ni dandeessu. Garuu har'a tokkuma irratti isinitti agarsiisa jechuudha. Amma gaa akka erga kana filattanii booda addi kan jettu gubbaa kanarra jirti. Achi booda kana cuqaastanii keessaa gara kanaatti isin fida jechuudha. Amma akkuma argaa jirtanii backgroundiin suuraa kootii bifa kanaatiin naaf geeddaramee jira jechuudha. Bifa salphaa ta'e kanaatiin suuraa keessan backgroundii isaa ediitii godhachuu ni dandeessu jechuudha hordoftoota xiyyaa. Kanaaf baay'ee tokko salphaadha jechuudha hordoftoota xiyyaa. Kanaaf bifa kanaatiin suuraa keessan backgroundii isaa geeddaratu jechuudha hordoftoota xiyyaa. Baay'ee tokko salphaadha, baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Amma akkuma argaati jirtanii ergi bifa kanaan fixxaniin booda mallattoo raayitii kan jettu gubbaa kanarra jirti. Achi booda ergi gara kanaas hin fidee barreeffamoota barbaadanii gaaddoo kanarratti itti dabaluutii ni dandeessu jechuudha. Kana gochuuf egaa barreeffama barbaadan ergi itti dabaluu barbaadanii tekstii kan jettu jirti goda kanarra. Tekstii kana al tokkootiif cuqaastu jechuudha. Tekstii kana akka cuqaastaniin barreeffama barbaadanii iddoo kanarratti barreessuutii ni dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf Elsay jedheetan niin barreessa. Achi booda raayitii kan jettu gubbaa kanarra jirti. Suuraa keessan irratti gaa barreeffama kana lafa barbaadan geessanii kaa'achuutii ni dandeessu. Amma gaa suuraa kana barreeffama edit gootan kana kaaralii isaa akkasumas illee haala teessuma isaa illee geeddaruu yoo barbaadanii kun goda kanarraa kaalarii kan jettu jirti. Kaalarii kana cuqaastu achi booda kaaralii barbaadanitti geeddarachuutii ni dandeessu jechuudha hordoftoota xiyyaa. Baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Kanaaf egaa amma haala teessuma barreeffama keessanii geeddarachuudhaaf immoo goda kanarraa kunoo haala teessuma isaatii kan isiniif geeddaru kunoo iddoo kanarra ni jirti. Akka barbaadanitti geeddaruutii ni dandeessu jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola, baay'ee tokko salphaadha. Daawwattoota xiyyaa appilikeeshinii kana buufachuutii qabdu baay'ee tokko isin gargaara jedheetii yaada. Sababiin isaa wantoota baay'ee hojjechuutii ni danda'a jechuudha. Appilikeeshiniin kun wanta isinitti agarsiisaa jiru qofaa miti. Wantoota baay'ee hojjechuutii waan danda'uuf itti fayyadamuu qabdu jedheetii yaada akka mataa kiyyaatti jechuudha hordoftoota xiyyaa. Amma bifa kanaatiin kaaralii isaanii geeddarattu achi booda ergi waan isiniif ta'e argattanii booda gara barbaadanitti ediitii gochuutii ni dandeessu jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha jechuudha hordoftoota xiyyaa. Amma akkuma argaa jirtanii seevii godheetan niin ba'a jechuudha. Seevii godhee niin ba'a. Achi booda gaalarii koo keessaa nan argadha jechuudha daawwattoota xiyyaa. Wanta kana iddoo kanarraa kanumaan haa taa'u. Achi booda gubbaa kanarra xiyya jirti. Xiyya kana cuqaastu. Xiyya kana akka cuqaastaniin gara gaalarii isin geessa. Gaalarii keessan al tokkoof cuqaastu seeftu gaalarii jedhee jira waan ta'eef gaalarii keessan keessatti seevii ta'e waan jiruuf gaalarii keessan keessa yoo deemtanii amma ni argattu jechuudha hordoftoota xiyyaa. Bifa kanaatiin suuraan amma ediitii goonee background isaa geeddarameetii jira jechuudha. Kanaaf egaa har'a kilaasaa yookiin paartii waan har'a isinitti agarsiisee kana fakkaataa kan kana caalaa bareedu wantoota ajaa'ibaa wantoota isin gargaara wantoota ciccimoon isinitti agarsiisa. Angasti nagannaaf tura isinin jaaladha. Video kana immoo like share godha. Fedha keessan ilaaluu waan barbaaduu fi akka barbaadan fedha natti agarsiisan isinin jedha hordoftoota xiyyaa. Ciao hundumti keessa.